daawwattoota keenya kabajamoo oduu gaddaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Osoo kaaniif teenyee gaddaa jirru godina Shawaa Bahaa naannoo Oloncitiitti ogeeyyii fayyaatii fi akkasumallee barattoota baay'een kan keessatti argamu balaa konkolaataa mudatee namoonni baay'ee lubbuun darbuu fi akkasumallee namoota hedduu irraa balaan qaamaa cimaan gahuutu dhagahamee jira. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Daawwattoota keenya taateen kun eessatti akka ta'ee fi ogeeyyiin fayyaa kun eessatti akka imalarra jiranii fi balaan kun akkamiin akka mudatuu danda'e jechuudha. Kana irratti hundaa'uun ibsa gaddaa waajjira fayyaa godina Arsii irraa kenname gabaabsee kan isin biraan gahu ta'a. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Viidiyoon namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf laayik sheer gochuun dagatina guyyaa guyyaan odeeffannoo gaggabaaboo akka kana duraan isin keenya daawwattoota keenya jalqaba irratti maatii ogeeyyisoota fayyaa lubbuun isaanii darban kana hundumaayyuu rabbi isin jajjabeessuu isin jenna. Akkasumallee deeggartoonni isaanii rabbi jajjabinna isiniif haa kennu. Warraan lubbuun darbeef immoo rabbi araaramuuf jechuu barbaanne jechuudha. Jalqaba irratti egaa silaa bara dhufaa darbaa kan Oromoo kuni boocichuma imimmaan irraa hin citu kan konkolaataan fi ilmaanuma Oromoo ogeessotuma Oromooti barattootuma Oromooti irra guddaa jechuun balaan saba birarrallee hin ga'u jechuu miti. Garuu kan akka ijoollee Oromoo kun dhugaa rabbi baay'ee nama dhibu. Akka jedhamaa jirutti ogeeyyii fayyaa jajjaboo ta'anii fi akkasumallee isaan bakka jechuun ogeeyyii fayyaa warra Tooppii1 ta'anidha. Warri amma balaa konkolaataa kanaan lubbuun isaanii darbite jechuudha. Hundaafuu lubbuun darbite hin deebitu biyyeen isinitti haa salphatu jechuun barbaanna jechuudha. Balaan kun akkuma beekamu jechuudha. Mee gabaabsee ibsa gabaabaa kanumaan wal qabatee ibsa gabaabaa waajjirri fayyaa godina Arsii irraa kan kennantu jira jechuudha. Isaan illee balaa uumame kanaaf jechuudha waajjirri fayyaa godina Arsii balaa konkolaataa mudate kanaaf gadda itti dhagahaman ibsanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya gadda isaanii ibsatanii jiranis silaa gadda ibsatuun akkuma beekamu biyya keenyaaf silaa sargii taate yookaan gaa'ila taate. Haa ta'u taateen kun har'uma guyyuma har'aa ta'e ani immoo halkan kanaan viidiyoo kana waan isiniif waraabeef jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee natti dhagahame. Namni barate biyya keessatti namni sammuu qabu lubbuun darbuun baay'ee namatti ulfaata, baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Daawwattoota keenya mee gabaabseetiin isinitti himaa. Shawaa Bahaa naannoo magaalaa Oloncitii ogeeyyii fayyaa aanaalee godina Arsii irraa qormaata fooyyeffannaa barnootaaf gara yuunivarsiitii Aramaayaatti imalaa osoo jiranii jechuudha. Miidhaa hamaa lubbuu galaafatee akkasumallee qaama isaaniirrallee warreen fakkeenyaaf balaa konkolaataa kanaan miidhaan cimaan irra gahan jiru. Isaan sun mana yaalaatti akka yaalamaa jiranillee ni beekama jechuudha. Kan lubbuun darbanillee haga hin qabu jechuudha. Ogeessonni fayyaa kun jechuudha kutannoo qaban irratti hundaa'uun jechuudha. Qabxii ofii fooyyeffachuuf barnoota ofii fooyyeffachuuf gara yuunivarsiitii Aramaayaatti akka imalaa turan ni beekama jechuudha. Kanumaan wal qabatee ibsa waajjirri fayyaa godina Arsii akka kennetti jechuudha yookaan dhaamsa dhuma irratti inni dhaameetu jira jechuudha. Dhaamsi suni tajaajila isaan ummataaf kutannoon gara nyaattota hamilee fi ga'umsan of danda'anii umrii isaanii guutuu hawaasa isaaniitiif gumaachaa turan yoomiyyuu kan yaadatamu ta'uu isaanii ibsanii jiran jechuudha. Akkasumallee maatii hiriyootanii fi firoottan isaanii akkasumas hawaasa bal'aa tajaajilaa turan hundaaf jechuudha obsaa fi jajjabinna akka kennuufillee dhaamanii jiran jechuudha. Dabalataanis hawaasni fi dhimmootni hundi deeggarsa maatii isaaniitiif hirmaannaa baratamaa akka taasisaniif jechuudha waamicha dhiyeessanii jiran jechuudha. Fayyaan faayagaa fayyaa hin dhabina. Daawwattoota keenya dhugaa rabbii baay'ee nama gaaddisiisa jechuudha. Warreen isin amma suuraa irratti argaa jirtan kuni lubbuun keessan
kan isaaniitiin tokkoma jechuudha har'uma jirtan malee kan amma asirratti argaa jirtan kun hundinuu warra lubbuun darbe jedhaa jiru warra lubbuun isaanii darbite jechuudha daawwattoota keenya. Egaa ijoollee qaxalee akkuma keessanii jireenya ofii jijjiirrachuu barbaaddu akkuma keessan barattee biyya bulchuu barbaaddu akkuma keessan barattee dooktora ta'uu barbaaddu akkuma keessan barattee injiinara ta'uu barbaaddu akkuma keessan barattee jechuudha barnoota ofiitiin sadarkaa guddaa irratti argamuu kan barbaadan jechuudha. Balaanga nama hin filattu ganda hin filattu kutaa hin filattu bakkuma waaqni sitti fidetti namni hama guyyaan isaa dhufatillee yoo jiraate balaan gizee dhuftee isa qofan hin fuutu hunda walumaan fuutee deemti jechuudha. Kan rabbi baase immoo achi keessatti illee bahee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo baay'ee nutti dhagahamee jira dhugaa rabbii nafseen nama hundaa wazzabee waluma qixa haa immoo biyya ofiifuu biyya keenya biyya ikoonoomii fi waan hundaan duubatti haftuu kana keessatti namni barate gizee akkanatti du'u hedduu nama dhagahama dhugaa rabbii akka biyyatti waan guddaa nama dhabsiisa jechuudha. Amilee guddaa nama buusuu danda'a jechuudha. Because namni barate tokko farratti ofilleef tola maatii ofilleetiif tola biyya ofilleetiif tola yoo dadhabame sigalee yoo dadhabame jechuudha mataa ofii sirraa of danda'a. Waa hedduun jechuun namni barate bakka hundatti osoo jiraate gaariidha keessafuu jechuudha. Ogeeyyiin fayyaa biyya keenya kan dhaabbatee deemuun ogeessota fayyaati jechuudha. Maaliif yoo jettanii akkuma beekamu hawaasni keenya gaa baay'ee waan hundaan dadhabaadha qabeenyaan waa hedduun duubatti hafaadha. Biyya alaallee fakkeenyaaf deemanii kan dhibames biyya alaa deemee wal'aanamuuf akkuma beekamu humni dadhabaadha. Gatima waan isaan dandahaniin biyya keessatti mindaan isaanii osoo du'aa ta'ee jiru mindaan isaanii akka malee Itoophiyaa keessatti namni mindaa gadaanaa jechuun mindaa gadaanaa hoggaan jedhu akka hojii isaaniitiin namoonni hojjettoota mootummaa ta'anii fi hojjettootuma kamiyyuu mootummaa fi miti mootummallee jechuudha warreen akka dooktoraatii fi barsiisotatti goddamu hin jiru jechuudha. Itoophiyaa keessatti hojiin isaanii hojii hundarraayyuu hojii caalaa fi hojii murteessaa taatee fi hojii akkaan hawaasa biratti illee jaalatamummaa guddaa qabduu fi akka addunyaatti illee hojii akkaan impoortaantii taate jechuudha. Kun ni beekama akka addunyaatti fakkeenyaaf biyyoota biraa yoo fudhanne biyyoonni biraa sadarkaa tokkoffarratti mindaan kan akka warra dooktoraatii fi barsiisotaatiif mindaan guddaan kan kafalamu garuu biyya keenyatti mindaan gadaanaan isaaniif kafalama. Akkasuma kan hunda wanni kaasee fi akkasumaan hawaasa isaanii san keessatti obsanii ta'anii rakkoof bal'oo san hunda dandamatanii hawaasa isaanii wal'aanaa hawaasa isaanii tajaajila osoo of duuba hin deebiin osoo irraa of hin qusatin humna qabanii fi beekumsa qaban hundumaayyuu hawaasa isaaniitii fi akkasumallee biyya isaanii irratti uf kennanii kan hojjetaa turanii har'allee egaa kanuma wal qabatee osoo kanuma barbaada deemanii jechuudha. Lubbuun isaanii akka tasaa taatee darbitee jirti jechuudha. Biyyoon itti hasalfattu gadda nutti dhagaame asumaan ibsachuu barbaanna. Baay'ee gaddinee jirra gadda guddaatu nutti dhagaame balaa tasaa akkanaa kana rabbi isinirra haa oolchu isin jechuu barbaanna daawwattoota keenya. Egaa odeessaaleen keenya jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata jechuudha. Gabaabsee isiniif dhiyeessa jechuudha. Oduu biraa qindeeffannee walitti deebina. Akkasiifuu chaanaala Oromaanis namoonni haaraa taatan jechuudha. Subscribe godhaa.